ቅጫጫም ቅማላም ሰራተኛ ነማ ሰራተኛ ፌመሲ ታቴን እናረብሱ በርባዲቱን ቅማላም ዱራ ሰራተኙማ ከሳባይ ሪፌንሲ ኮስ ሙለዱ መለ የዲቅጭጫን ቆቲስ ኖ ሲኒጋሌ ሙሙረዴን ካራደም ሪፌንሳ ሙረዴ በሮሞ ሲጋሌ ቅጫጫም ሰራተኙማ ከሳባይ ከይና አረብስ ተካ እኔ ሰራተኛ አልፈልግም እኔ ሰራተኛ ከያ መነ መዳሚ ንስ ሰራተኛ ታተን ደብደኒ አና ሰራተኛ ታቱ አኒ ሲንቱፈዳ ነው እንት ቁባ ቀቡን እንጅሩ በርሱ ራሳኒ ለጠፈተሪ እንት ደሽ አመዳም ጊዜ ገና ነው እኛ ባሳኒ ገልቻን ወሮድኮ ገብቴኮ ማረኮ ጀቲን ጀለደምቴ እከካ ማፍታቴ እንጅራቲን ፕሮፋይሊ ፎቶ ከከ ወቴ እንጅጂ Oftaate deemtu profaayilii namaa keewwattee feemasa sarraatanyummaa nu beeksa malee nu xiqqeessu. Laayivii irra teenyee hawabaa takka kadhachuurra sarraatanyaa akkanatti hojjennee mana namaa keessatti fataa jennee biyya keenya keessatti jira. Har'a isin sarraatanyaa jettanis isiniin immoo kadhattuu warra kaayiroo isiniin jedhan. Dhugaa hedduu waan baay'ee garaadha nama baasu warroonni laayivii irra taa'anii halkanii guyyaa iyyaa baatan. Isin hojiin qabdaniifuu laayivii irra taa'achanii iyyaa baatan. Dura ati ofii keetiif laayivii irraa teechee shilingiif sumuniin kadhachuu dhiisiti deemti mana madaamii taa'isee hojjedhu akka keenyatti hojjennutti. Sarraatanya mana madaamitii be akkamitti akkanatti haasoftii ofirraa baatee micootan duraanan jaaladhaa amma jibbeera. Dhugaa waaqaa jechuudha obboleewwan koo. Sarraatanyaan hin jettu sarraatanyaadha. Sarraatanyummaa keettiin nan koora. Hojiidha. Hojiin kamiyyuu tuffataman qabu. Situ tuffatama malee nuti mana madaamii jirru qimamocha mana madaamii jirru yoo rakkatte qimamocha mana madaamiiti yoo rakkatte jechuudha yoo asimmoo waasitti darbanii nuti as garagalchitee nu arrabsita kolkolleewwan warra laayivii irra teechee sadaqaa kadhattuuti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessa kan biyya ala bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu dhiifama naa godhaa obboloota koo akkasuma warroon chaanaala kiyyaa faaraa taata sabskiraaybii gochuun maamila kiyya taa'e. Obboloota koo dhiifama dhugaa waaqayyo nan aare baay'ee tokkoon aare dhugaa waaqayyo sarraatanyaa ittiin nu arrabsiti. Mucayyoota namni wallaaltee hin jirtan ka yeroo laayivii seentee qimamocha mana madaamii jetti yeroo immoo har'a immoo sarraatanyaa mana arabaa sarraatanyaa mana madaamii jettee nu arrabsiti jechuudha. Abbaan fee yoo arrabseeyyuu namuma san maqaa dhooftee arrabsuudha malee sarraatanyaa mana madaamii jechuun hin danda'amu. Nuti warqiidha. Warqii ijoollee warqiidha jechuudha. Qimamocha mana madaamii eenyullee yoo ta'e warqiidha. Hundi keenya dalagannee jiraanna. Ofii keenya bifa keenya dhabnee nafa keenya dhabnee maatii keenya obboleewwan keenya rakkattoota akkasumas biyyatti illee kan waan guddaa waan baqa boru ittiin dadhabbii keenya arganu namni ittiin ilaalu nuti jechuudha. Nuti jechuun warqii jechuudha. Warqiin baqa akkas calaqqisna akka warqisee calaqqisnaa jechuudha. Qimamocha mana madaamii atarra nu arrabsitullee boru nutu si arrabsaa jechuudha. Ishee dhaggeeffadhu teenyee hababaa takka darbaa maaliif akkanaa kennaa jechuurra fayyaa qabna fayyaa guutuu qabna laa fataa jennee yoo hojjenne harka keenyarra si'ii teechee sadaqaa kadhatturra nuti mana madaamii jiraannee fataa jennutu irra fataa jennee jiraanna jechuudha. Sii gala jedhee yaada. Kanaafiyyuu arraba kee jechumatti qabadhu. Qimamocha mana madaamii tuquu hin dandeessu. Abadan nu tuquu nu qeequu hin dandeessu. Eenyumtiyyuu nu qeequu fi hin danda'an. Nuti warqiidha shaamadha yoo siif galee jechuudha. Nu akka keechan teenyee sadaqaan kadhachuu hin beeknu. Sadaqaan kadhannu maa fayyaa qabna kan sadaqaa kadhannu. Fayyaa qabna kan laayivii irraa iyyuu. Nuti harka qabna, miila qabna, harka namaa waaqayyo harka namaa nu eessini harka namaa eegnu. Namatti harka keenya eega malee. Fayyaa qabaana hojjennu. Hojiin kamiyyuu mu kabajaa qaba malee nu xiqqeessu. Hojii kana yoo hojjenne nu kabaja. Kabajaa biratti immoo nuti faayidaa guddaa irraa arganna. Jireenya keenya ittiin fooyyeffanna. Rakkataa ittiin gargaarra. Maatii keenya ittiin jijjiirra. Ofii keenya of jijjiirran. Sadaqaa qoonqoo fi salbaajii ittiin qayyarannu miti nuti. Odoo ta'ellee nuti kan jireenya keenya isa boru hanga addunyaa kanarra jirru ittiin sirreeffachaa jirra. Isin garuu kan har'a argattanii afaanii gara kiraa manaa kaffalattanii fi salbaajii wannoo waraqasaan wannoo irraa guurrattanii ishee fitti jirtanii teechanii raa'attanii sadaqaa keechan kadhattu jechuudha. Kanaaf nuti sadaqaan kadhannu yoomillee qimamocha mana madaamii sadaqaa kadhachuus yeroon qabdu
kanarra sarratanyaa jettee nu arrabsitu borummoo nutu si caala numatu si caala numa sarratanyaa itti har'a nu arrabsitu nutu si caala malee ati nu caaltu yoomillee wanni ati nu caaltu tokko hin jiru laayivii irra teechee sadaqaa kee kadhachuu yoo ta'e malee nuti fayyaa qabna harka guutuu qabna sadaqaan kadhan dhugaa kan akkanaa tana kan nama gubdu rabbi mucoo tana nan jaaladhallee ture amma baay'ee na aarsite jechuudha yoo har'a viidiyoo ishee argu jechuudha baay'ee tokko na aarsite duraa baay'ee nan jaaladha jechuudha edaa sobeetuma hunduyyuu nu attaalalachuudhaaf qimamochi mana madaamii nu jettaan dhugaa hedduu nama aarsa sarratanyaatti bedeema teechibaa jetti hin baana waachi keessatti namnu mana madaamii keessatti namnu hin baana jireenya keenya fooyyeffannaan malee kaayyoo keenya karoora keenya beennaan malee hin baana hundumtuu kanas keessatti hafuun jiru hin baana jechuudha mana madaamti gaafa baane immoo nuti biyya keenya keessatti siffata zanaa ajennee kana jiraanna nuti akka kee dargaggeessaaf kophee irratti ijaarsisnee raa'annee dargaggeessaaf hin boonyu nuti yoo ta'e illee qimamochi mana madaamii hojjettee fataa jettee jiraachudha fata jennee jiraanna jechuudha nuti kaayyootu gannu qabe malee uffannee bashannanuu wallaalle uffannee laayivii irra seenuu wallaalle garuu har'aa miti kaayyoo keenya qabna kaayyoo galmaan gaannaaf jechuudha kanaaf warroota akkanaa kanaaf iddoon kenninaa dhugaa rabbii qallaalina aarsii mucoontu jechuudha mee namni akka kiyyaa aartan jirtanii viidiyoo kana agartanii hedduutu akkan aare jechuudha akka carraa ta'eetan oduun tokkokkii deemuu irra argeenaan nama dhugaa rabbii baay'ee tokko aare jechuudha rabbi naa nyaatu maaliif ijoollee nuti har'a kushiinaa mana madaamii keessa jiraannullee nuti warqiidha har'aaf ishiitti fakkaata ishiin teechee hawaa fi hawaa takka takkaan kadhatte teechee akka kadhattu sadaqaa ishee haguurratti malee nuti nurraa gadaa bu'an beenu abbaa barbaada jirtu ani eenyumaa yoo ta'e nuti nama nu arrabsuun jaaladhu ani bakka sarratanyaan nama nu arrabsuun jaaladhu sarratanyummaan keenya immoo ittiin korra malee ittiin korra ittiin boonna malee wanti nuti qaanessu hin jiru nin qaanaa'ee sarratanyaadha eessumatti illee hojjetaa mootummaa sootaas sarratanyaadha bakka barbaade jiraadhu sarratanyaa jarri nu bira taa'u kunu sarratanyaa mangistii isaan illee qaxaramanii damoosa jejaa nyaatu barre anis akkasuma takko saayinsa qoroddolee isaan irraa nyaadhanis ati yoo sadaqaa teechee kadhatte nuti immoo hojjennee fayyaa qabna laafataa jennee mana madaamii keessatti sifata sana hojjennee hojjetannee biyya keenyatti jira magarsu. Kanaaf obbolee tokko hedduuta kana aarsa jechuudha wanti biraa waan micayyoo kanatti aareen qabu garuu jechuma ishiin jette kanaaf itti aare jechuudha dhugaa rabbii jechuudha nuti sarratanyati keenya immoo ittiin boonna malee ittiin wanti nu qaanessu tokko hin jiru jechuudha osoo isaan ta'anii sadaqaa kadhatanii ijoolleen asii galtee mana akkamii ijaarsifannee heerumee abbaa manaa godhata oduma isaan ta'anii sadaqaa achirraa kadhatan oduma isaan ta'anii achirraa sadaqaa kadhatan innaa kanaaf warroota akkasii sadaqaa kadhatan irraa nuuf dhimma hin qabnu nurraa gadaa bu'an qimamocha mana madaamii yoomillee nuti warqiidha daayimendiidha shaamadha abbaa feeti jaalatanii jibbitanii abbaa feetina nu jaalatanii dubbanii sarratanyummaa keenya ittiin korra malee ittiin hin boonu osuma isin akkana jettanii immoo nuti duubaa dhufnes hin caalashee odumatti teechee laayivirra nyenyenye jettee wannoo mana kijii lallaqattee filterii godhattee achirraa iyyitu nuti immoo asii biyya keenyatti fataa jennee mana ijaarrannee waa hunda guuttannee ulaagaalee keenya guuttannee fataa jennee cidha keenya biyya keenya keessatti hirumnaa jechuudha as teenyee dhiira ebaluu kiyya jennee onlaayinii irra teenyee raa'annee qimamocha mana madaamii kaayyoo qabdi karoora qabdi malee burcuqqoo fi shamisee irratti dargaggeessa gandaa yoo hodhisiistee isa achirraa iyyaa shilingiif sumuuniin funaannannu hababaa fi waan godhannuun attaalalanii jechuudha qimamocha mana madaamii kaayyoo qabdi karoora qabdi fataa jennee jiraanaas hin jedha obboleettii kooshii ati nu jibbitus namni nu jaalatu baay'eetu jira kumaatama jira namni nu jaalatu jechuudha kanaafi nurraa gadi bu'u isin jechuu barbaada dhugaa waaqayyoo jechuudha ani jaaladhu nama keessaa ijoollee biyya arabaa tuqe bakka maaliif anumtu osoo biyya arabaa jiraachuu bakka nan jira biyya arabaa tan jira miti eeyyeen anis ijoolleenis tokkuma anis tokkuma bakka akkaataatti finnuu fi akkaataatti namni biyya ormaa jiru itti dafqee itti dadhabee fidaa bara kaayyoof karoora biyyaa nu baase malee onlaayinii irra teenyee sumuunii shilingii guduufachuu fi mati waaqayyoo harka namaa nama eessisin innaa qimamochee kiyya waaqayyo umrii keessa isiniif haa dheeressu hunduma keenyaa nuuf haa dheeressu sinin jaaladha sinin kabajaa iddoo kenninaa fi ishee